Ashama harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii gaaddisee tuubii akkam jirtu nagaa keessanidha. An nagaa kooti waaqayyo gooftaan haa galatuumu. Ani Beezaa Tuubin jedhama. Har'a mana gaaddisee tuubitti asoosama gabaabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhan jira. Jajjabina obboleettii keenyatiif laayik, komanti, sheerii gochuudhaan jajjabeessaa. Asoosama kana irraa iddoo rakkinni jiru yaada dabalataa akkasumas wanta irraa hir'isnu yookiin wanta itti daballu saanduqa komantii keessatti nuuf barreessaa isiniin jechuun kabajaan isin gaafan. Kallattumaan gara asoosama koottan ja'a. Mata dureen asoosama kootii siif jedheen of dhiisee jetti. Haadha tokkotu ilma ishee tokko qabdu waliin jiraattu turte. Haati kuni rakkina ulfaataa keessatti mucaa ishee guddisti. Gargaarsa biroo hin qabdu turte. Nyaata xinnoo yeroo argatte mucaadhaaf laattee yoo hafe kuni boodaaf siif ta'a jettee keessi. Mucaanis ati hoo jedhee yoo gaafatu siif jedheen of dhiisee jetti. Mucaa isheef waan argatteen uffatas yoo jijjiirtuu fi ati hoo jedhee gaafata. Siif jedheen of dhiisee jettee deebistiif. Wayyaa garaa dhalaa. Haaluma kanaan mucaa ishee mana barumsaa galchitee innis guddatee yaaduu eegale. Jireenya haadha isaa waan itti dhaga'amuuf yaada tokko murteeffate. Barnoota isaa dhiisee hojii humnaa eegale. Haati isaa maaliif yaa ilma koo anuu barattee bakka gaarii ga'uu kee hawwaa maaliif maal taatee jette. Innis deebisee ati anaaf jettee ofii kee dhiibteetta. Dabareen koo siif jedheen of dhiisaa jedheen. Keenyatu harmee keenyaaf yookiin deessi keenyaaf of dhiifnee irra laata. Hojii humnaa hojjetuun haadha isaa jiraachisuu osoo jiruu haati isaa dhukkubsatte. Mana yaalaa yeroo galchu yaala isheef qarshii baay'ee gaafatame. Wanti inni argatu nyaata isaanirra darbee homaayyuu oolchuu hin danda'u. Doktoraan haati koo asuma haa ciiftu ani waanan argadhu walitti qabeenan yaalchisa jedhee haadha isaa mana yaalatti gatee ofii isaaf hojii humnaa oliif gadi fiigee hojjetee galgala yoo inni deebi'u isheen dadhabdeetti. Dhufee gurra isheetitti jedhee harmee koo siif jedheen of dhiiseeme ati naaf jedhii dhiisi kaa jedhee hinqirfatee boo'ee ol jedhee gara waaqaa ilaale. Haati koo naaf jettee of dhiifte anis dabaree kootitti isheef jedheen of dhiise. Ati naaf jedhii haadha koo naaf dhiisi jedhee kadhata. Gidduu kanatti doktorri tokko ol seenee yoo ilaalu mucaa ilaalee dhaabbachuu dadhabe. Hin boo'in baasii isaa danda'een harmee keesiif yaalaa ittiin jedhee harmee isaa du'a irraa hambiseef. Galata Waaqayyoo. Ol jettee dhaabbachuu kee sababa fayyina ishee taate. Haati keesiif jettee ofee ishee dhiifte. Ati hoo dabaree kee haadha keef maal gooti? Yeroo tokko tokko yoon taa'ee waa'ee harmee dudduuba kootti deebi'ee yaada. Ofee ishee
osoo hin baratin ana na barsiiftee, ofii ishee osoo hin uffatin ana natti uffistee, ofii ishee osoo hin nyaatin ana dhala ishee na nyaachistee. Warra kana dhageessiste. Hundumti keenya iyyuu waa'ee harmee keenya duuba keenyatti yaadannee haala nutti tolu balaleessuu, barreessuu, yaada tokko tokko qooduu fi yookiin immoo isheen ofii jettee dhala isheef jettee ofii ishee dhiifte waan ta'eef duubatti deddeebinee haa yaadannu. Egaa maatii Waaqayyoo haadha hundumaafuu umurii dheeraa nagaa guutuu waliin hawweensa. Yaada asoosama koo asumarratti goolabeen